Aya Studio. Harkafune shama wali galani dargaggoof shamarran awwamman guddoon baganuuf jiraatan jiruunu waan guddoo baganuuf jiraatan jiruunu waan guddoo duula bobbaadhiina meeqarraa hafne galata waboo fi qeerroon as geenye Herbata rasasa warri ta'e darbe osoo jiraataniif garaan nu aare Herbata rasasa warri ta'e darbe osoo jiraataniif garaan nu aare Didime sabari Radu safa balakkeessa tokkoon walitti nu fide gooftaa waaqaaf lafa dhugaan lakkoo dalee cabee sirne moofaa yoo dagaa taate malee yoo gufuu taate malee eenyu bakka taphaa yoo dagaa taate malee yoo gufuu taate malee eenyu bakka taphaa duula bobbaadhiina meeqarraa hafne galata waboo fi qeerroon as geenye Herbata rasasa warri ta'e darbe osoo jiraataniif garaan nu aare inni kalee yaa'ee himimmaan keessanii Qeerroo lafeen jabde kichuutti muranii dhiiga boochisanii reeffa ilma ishii irra teessisanii dhiiga isaaniitu firaa of daraare ililchi yaa harmee hin boohini dhiiga isaaniitu firaa of daraare ililchi yaa harmee hin boohini Oromoo sabni koo dhiiraa dhalanii Harkafune shama wali galani dargaggoof shamarran awwamman guddoon baganuu jiraatan jiruunu waan guddoo baganuu jiraatan jiruunu waan guddoo Sendura nama jiru miti nama du'es miti gidduu tanaan jira isaan kalee kufan bariin kufne nurra jaallan sanii yoomu jiraataan oggayyu urjiin bara jaallan sanii yoomu jiraataan oggayyu urjiin bara duula bobbaadhiina meeqarraa hafne galata waboo fi qeerroon as geenye Herbata rasasa warri ta'e darbe osoo jiraataniif garaan nu aare Oromoo sabni koo dhiiraa dhalanii harkafune shama wali galanii dargaggoo shamarran awwamman guddoon baganuu jiraatan jiruunu waan guddoo Oromoo sabni koo dhiiraa dhalanii harkafune shama wali galanii dargaggoo shamarran awwamman guddoon baganuuf jiraatan jiruunu waan guddoo baganuu jiraatan jiruunu waan guddoo
baganuu jiraatan jiruunu anguddoo. Aya Studio.